hundi keenya nama birallee olleeyne yoo fakkeenyaaf nuti qarshii kuma kudhan fakkeenya waan guyyaa nyaatani itti darbine kun dhibba waan ittiin hojjetu haala jeessaaf ni ta'u nama keessallee Afrikaadha jira hojii miidiyaa kana YouTube ni sallee akka sunda guddatee guddaa waan galchuu miti. Kanaaf maal barbaachani wifi maallaa kafalaa mana kiraa kafalaa stuudiyoo sanatti kiraa kafalaa waan baay'ee barbaachisa. Kaameraalee guddaa qabni biyya guddoo jirtanis kaameraalee bitaa ergaa meeshaalee maayikii wantoota isa barbaachisan ergaadhaaf keessaanis kun nama meequma yoo qaban qarshii nuti asirra jiru kun karaa 880 arratti taqalinee biraa deemuu dandeenya isin jechuudha barbaadeti diinaa waliin immoo gargaara جلسوا والله لابو غرغار سخيتي مت غرغار سميديا خينياتي كستنو بدون جسد خينيا ماس وخينيا دينا لا فيرتي وان ولين يرو غاب توخست ولين اواز خينيا غروب سوفينو اواز بكسك جوخنا يرو فيرتي وتاجم وان خينيا جو شا غرغار وتقان بين اما نمني ني كان فتا اسو اما بترايل نيرتني غلطوا مي مرتقيه زاباني فوري فما Galatoomaa dha naani tanaas ol nu baasi waan takkaan isiniin jechuu barbaada. Yusuf naafsi nama guddaa tokko finne faamii baabbilee kuni nama injiinara xiyyaara biyya Naayijeeriyaatti xiyyaara hiikee hojjetaa jirudha nama keenya baabbileeti. So nama akkana kanas gaafa agarra dhufneeti yaada isaa irraa fudhannee jabaadhu nama jabaa akkana kanas ni qabnaa bakka jirutti jabaadhu jennaani yaada isaa irraa funa. Esanon saya kafiyar. Fami welcome fami. Sheikhnya Hamza Munira Hamdi khanya hofsa long time media kana ranin bete Galatoma ga. Ala bibi welcome. I always say onne daban somban nama duta jam funa county lama dati follow godan inde bisa murti oble sakhenya di fama sigafa na duran dursine mali yarkhon oble yankenya wahid dudan barsisan nuti istin qabnu wa takan qabnu oromon takne unity neti dubachu turre isma fi wahid du jani aden godani isoke akuma ifar nu godani nuti takatis namatti wanyo gonen benu isti gonen benu hanafu takatane iftandenya amma tarakara nu debita khara sirrirati debine namu iftahanun jana hanafu iftana rakko hin qabno hanafu ndinu akan tinte kabata mani sagarsi afani nintane hanafu amma namantu iftane mogisi bolzi dawolo hanafu ifuni tolti Galatoma baga sribi tane jechu barbadeti Galatoma dasol ya dubi sarati ana sumatin fami kenya kana galate fadde bira dabra wagga rani ga durana tafakata gafanan jalqaba hoji jalqabu kanan beene namni kun bakka jiru na bilbile abo hoji jalqabdetti angammadeetin jira dargaggeessa kenya haja baatu maal barbaada maalini situm saan obboleessa kan kiyani injiinara xiyyaaraati bi Itoophiyaa keessatti waggaa 5 waliin tajaajilee badhaasa fudhadhee gara Naayijeeriyaatti tajaajilaa jira so anillee maalini situm sanaan jee jannani waan barbaadinuma takka rakkoon injiru atumti nagaana ta'e jeeni gama hiriyaa isaatiin godheeti gara maallaqa biyya teenya 300 ol na tumsee ture namni kun namaan ani yaade mbeenen gaafan jalqaba hojii eegalu nama kana kana hunda jiraati beeka laal warra bakka biraa ittiin bornu arrabsu deemtanii fooloo godhu osoo hin taane nama keenya wallaala humaan beeyne garte deemtanii fooloo godhu irra isinii wayya isaaniif gowwaan isaanii beeka najisni isaanii tahara wallaala isaanii hayyuudha gaafa keenya ammoo isinillee ni beeyta waan biraan dubbadhuuti Galatooma. Oromia da betre jala khenya fami khenya welcome bibi bagana ga no rufte abba Oromia kana dura en ga betre na khenya jabada baro bana wala yusa beauty tani jala en ga bo malle sano ol dina wal ana buatai ana ni boya jira ye abba Oromia la ko do yo jira te di roba
lakkoofsa tokko tokko iyyuu nama tokko jalaa buusnee jirra. Gara keenya akkuma murtiin jeesaniiti dhugaa dubbachuudhaaf yaani mataa kiyyaaf deeggarsa nama takka irraa hin barbaadu murtiin na beeka sirri wal beena murtiini deeggarsa nama takka irraa hin barbaadu moorammoo gartee miidiyaa kana yoo guddistanii sagalee hawaasa keenyaa bal'ifne walumaani anis humna xiyyaaf gartee yeroo xiyyaan durii sittiin jira ammallee ittiin jabaadha sayyala ammoo ifii xiyyaa kabaltii dhuunfaa kiyyaatiif gartee maal waan takka hin barbaadu hawaasa kiyyaattiin ejja ganaallee ittiin fufaa galatoomaa isinillee yaada kana kaasuu keessanii fi abbaa roobaa bakka nagee adduuf ta'ee. Baganaan wayii murteessuu wazirallee waliin barree barnoota gaarii asumaanii diinaa ol bahee ta'anii yeroo gabaabaa wal barree wal barraan hojiin isaanaaf taatee hedduu hojii haasofnee jira telefoonaanis wannuma inni godhaa jiru nama gammachiisaa jara keenya amma warri finfinnee jirtanii beektanii warri abashaa konii fi san keessaa yoo xiqqaate shortweev reediyoo kana gara dhibbaatti qaban gara 50 ol balqaddisaa uma keessaa keenya moo tokkollee hin jiru warri namni nu dura deemuu fi miidiyaadha yoo miidiyaa qabaatee kaddiree dawaan harmayyaa kuban qabu yoo miidiyaan jiraatti malee waan itti deemaa ture fakkeenya tokko isin hima beektaa waan gartee waa hedduu muuxannoo qaburraa gaafa watanitti namni dhibbisa ol gartee kireen fitte gaafa dur biyya seente 1992 sana warra biyyaa biyya jirurra nuti waan miseensa dhaabaa keessa turre waan chirraa reediyoo hunda faaksiidhaan qulqullinu jecha nuti waachuu turerra maali miidiyaan gabaasu waan hin turreef arraan tan immoo alhamdulillah ijoollee bakka hundaa ismaartifooniin deemanii qophii keessa gachuu nama dhibu qindeessanii qopheessanii qofsan diinaa anamma asirratti maxxansee jira doolaara dhibba gartee gumaachuu kiyyaa diyanaa ol gartee tiri waa hunda isaaniin qabaa bakkuma jirurraa meeshaa bitatu maallaqatti ergina gabaaf duratti kalman jechuu barbaada haasoo dheeraan gaarii miti hojiirra dhufee isa malee galatooma. Nama tokkootu asumarraa hin jalqabaa numaa jalqabaa jee jiramee carraa kaninaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani waan guddalee dubbachuu hin barbaadu deeggarsa miidiyaa saniitu haalan das najee waan ta'eef ayileen doolaara dhibba of qabeetiin jira miidiyaa keenyaa fi akkasuma ulfaadhaa kabajama of baruun of ta'uun keenya waan guddaadha doolaara dhibbaa ayileen of qabeetiin jira diinaa ol keessaan qunnamee miidiyaa keenyaaf doolaara dhibbaa of qabeetiin jira galatooma naaf jiraadhaa horaa bula. Allahu akbar masha Allah akkana laa. Faamii babbilee doolaara dhibbaa anis if qabeen jira kun amma sa'aata narraa eegaleen nuun jee injinar faamiin injinarri guddaan xiyyaaraa kan nuti qabnu galatoomi yennaan isaanis. Uttara senu galatoomaa murtii yaada koon qaba waan kanarratti warri amman godina jechuu guyyaa miti yoo sagantaa qabannee baleen keenya warra ismiraan gaan yaa sagantaani qabna anaa fi diinaa walitti bilbileetiin sagantaani qabna guddoodha ammoo amma akkuma as jirru kanatti yoo eegalle sammuu namaa buusne jechuu kiyya reefa maalin jee yoo qarshii kuma kudhan kun maallaqa Itoophiyaa asitti walitti nutiin kun naagee asirra jirru dubbanne kuma dhibbaan geenyee gabbuu dandeenya akkasii jenneeti kadhaa miti kadhaan barbaannu nuti kana booda maal barbaanna yaa nuti qofni karaa keessaatiinis ta'ee gartee namuu bakka jirurra amma faamiin doolaara dhibbaa jee gabbu'e sultaana san doolaara dhibbaa jee namni kun hundi nama isaa wajji isaa baate kabeeku anis akkasuma maallaquma kudhan yoo ni jee itti fufaa jechuudha doolaara dhibbaa jee doolaara dhibba sadii argannee beeka inni kun karaa istuudiyoo kafana akkama itti fufaa sagantaa saftii miti alada dhufu galgalatti naa fi diinaa walii bilbilee haasofnee sagantaa isteet miidiyaa ni qabnaa jabaadhaa kanuma itti fufaa. waligalle ayyee nama biraa rakniiti irraa inni taasisaa godha galatoma. Ani bakka sadiin gaddi namni kun hundi nama beeku barreessaa deemaa diinaa ol nama tokko itti nu godhe kan maqaa nu barreessu ammumatti ajaa'ibaan tuni intala teenya nama nan beekudha doolaara dhibbaa jette faamiin doolaara dhibbaa jee lama agartee abbaan oromiyaa doolaara dhibbaa jee sadii himi sultaana san doolaara dhibbaa jee afurii himi kabiraatis kaasira jirtan itti fufa. Waljala gabbuunaati ani gartee diinaa ol maqaa akkaan itti ergu gartee maqaa akkaawuntiin itti ergu kaan itti ergu naa barreessi
maal waan telefoon walii qabnu jecha لا تكلم galatooma. يا ما شاء الله يا تبارك الله إجي هم تو ربي سرها قبو أمة خلنا جرجرو أمة أجائبة أمة هرقة أمة جالبة أمة خلنا جرجرو أبو والله ربي جهم تو سرها قبو فداقي سنة أبو بقول بنتي والله هدوني سنجالة والله I love you مجوك تجبادا galatooma bakka galakki Ajaa'ibaanis dubbadhu jaadhaan. hojiirra jiraanaa jala gabbaa السلام عليكم. Ayaa keessaanis dubbisa abbaa Oromiyaadhaan akkoon hin jiru. okay naganti na jiraadha السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمعنا أجائبة كأن حافظنا لله بوليتي تجكاري قبجمتو أبشر Hundi nama keenyaatti بليان والله جلاها نتايتين سينا بها سندقى فتشاتوري إيه والله ونتي جرتن وان هدو كان مغربي إيه مسماراتو مدوشا قالتو فتجاني يا مدوشا هدو تكنا قالتو مي جيني جاني بيتا لكم أتقن دويتونين جباتشا دفه garuu hirribaa ka'uun kun wanni garii hamtuu fakkaatteeti toltuu taati. Yeroo ani kuni alhamdulillah bakka hedduu takka keessa rabbiin gartee na bubuuseetiin waan hedduu takka arge mirqaannee waan eegallu takka tabakka geessu rabbi haa godhu. Tabakka geessu rabbi haa godhu. Haasawa keenya kana rabbiin qilleensa irratti nurraa hin hambisin. Akkuma obboleeyyan keenya amma dura dubbachaa jirtan waa eegaluu malee waan eegallaa waan bareedduu hunda ni eegallaa ummataaf hanninee harka keessaa baafanna. Tana sheeshee atis ni beekta biyya alaa tana keessa waliin jirra ni haasofnee yoo jenne taariikhni keenya wanni bareedduun namni harargee eegalee ummata harkan kaayin hizaabaa miti. Hizaabamteen dhumtu. Subhaanallah. Kanaaf akkuma haasofni bareedu kanatti eegalliin bareeddu tanatti illaa maayyee rabbiin haa bareechuun ja'a. If duuban je'ina. If duratti deema. Oromoon gartee harargeetun abaarsa qabaatte wahiitutti godhame hin beeku. Maaliif jennaan waan gaarii bareedduu namni ittiin boonu hunda ta'isii bira jirtu miila jala haayatteeti miilaan irra deemti. Ummanni waan hin jirre gartee eegaleeti akka waan jirtuu godhee as ba'ee haasawa. Obboleeyyan kiyya wal jaalachuun, wal kabajuun, wal jala deemuun, wal dhagahuun iftahanii jiraachuun qaanyii miti. Maaliif nu biratti qaanyii taate? Kanaaf an dubbiillee isinitti hin dheereysu akka eegaltan kanatti jecha babbareedaa kana lafa nurraa hin kaayinaa. Lafa nurraa hin kaayinaa itti jabaadhaa, itti fufaa, miidiyaas nu feesisa, bira dhaabbannaa obboleeyyan koo yoo walii galle nama shanin waan guddoo takka dalaguu dandeenya. Maquma harargee guddoo tana baafannee nama shanin jechuu yoo nuti walii gallee wal jala adeemnu taate. Kanaafuu gizee hedduu wala karaa islaamummaatti illee haa taatu magaalaa guddoo jiru osoo akkanaaf akkanan jenneen